afaan uummanni keenya xiqqoo ammaaf nu fahamuu dhabuullee ni mala. Yaa Rabbi jee isuma tana guddatee gara miidiyaattis jijjiirama. Gara sagantaa gurguddaattis jijjiirama. Wanta akka kalma lafa ol kaatee godhuurra suutaan tartiibaan waan arra godhuu qabdu godhaa waan boru godhuu qabdus boru godhaa akkasi deemu bareedaadha. Akka furtuu stuudiyootti uummanni keenya tokko dhufanii bilaashitti qarshii akka malee maan waraabne jechuullee ni mala. Nuti akkasii waraabnuuf illee nima jira gargaaruu illee jechuudha. Maallaqa raafuun nuti maallaqa isaa nyaachuudhaaf itti fayyadamuudhaaf miti. Tokkoffaa hojjettoota biiroo tana keessa jiraniitu jira. Warri ijoolleen biiroo tana keessa hojjettu sun nama waan ta'aniif nyaatanii dhuganiin. Lammaffaa meeshaaleen istuudiyoo kun yeroo yeroon jijjiiraa meeshaalee ammayyuu jijjiiraa deemuu feeti. Wanni hanga ta'e ijoollee teenyarraa waa fuunuuf tokko waan kanaan ittiin guddisuufi. Wanni bilaashii godhan irra hedduun guddattu. Wanni guddattu immoo yoonii fi nama dhufu saniif kabajaa isaatis eegaa hanga ta'eefuu waa innis tajaajila argatan waa xiqqoo yoo kafalee bareedaadha. Ofumaaf bareechuudha. Achi boodaan amma bara dabreeti mana kana keessatti waraabne. Ulaasanitti waraabne. Mana xiqqaa tokko keessa waraabde arraba mana kana bifa kanaan bareechinee waama isin irraa fuuna sanii mana kana bareechinee. Hedduu tolee bara ka durii miti. Akkasii mana kana bareechinee ilaa sadarkaa kanaatiin geenyee jirra. Waama kana ittiin bareechuuf amma immoo lafa bareedduu fudhannee lafa sana irratti jaarmaa eegallee jirra. Jaarmaa gisee fennee mana istuudiyoo kanaa qaba akka bullattaniis qabu. Namni keessummaan biratti tajaajilamuu dhuftu namni sheekaatis ta'u aalimaatis ta'u kabajaatti argatu bootaa bareedduudhaatti manaas jaaraa jirra. Wanni jaarruun sanis ammoo sooma tajaajila bakka tanarraa argatu gara biraatti deebisnu waan mana kanaatiin tajaajilamu jechuudha. Meeshaalee ammayyaa isaanii dhiyeessu jechuudha. Meeshaalee babbareedduu isaanii dhiyeessu jechuudha. Kanaafuu manni manuma keessanii wanni baaftanis wooma keessanii garuma waan keessan guddisuutti deebi'a kabajuma teessan akka qaceelloo guddattu taasisuudhaaf fuuldura namoonni as waraabuu dhufu hanga yaadu jirutti waggaa jaarmaa keenyaas finnee tartiiba goonetti bakka rafanis firaasha bareedaa aalimota gurguddaa faatanii waraabuu dhufan siree fi kanaas goonee fi kabajaadhaan bifa bareedaan akka isaan bootaa bareeddutti waan ummataa ta'u qopheessan waan ummataa ta'u gabbaasan mooraalin isaanii kabajaan isaanii eegamtee akka jettutti goona jennee abdii guddaa qabna. Jarjarree waan hin taane goone akka isiin dhaamtoon barbaannu suutaan itti deemaa jirra. Isinis yaada kana hubattanii waan keessan guddifachaa deemuun teessan isin hin jenna. Galatooma ulfaadhaa. Galatooma ulfaadhaa isin jenna hawaasa keenya bakka tana bareechuun ofumaaf bareechuu jechuudha. Meeshaa asirraa jijjiirtee yoonii fi meeshummaan sa'aatii waan as deemtu bara sagalumatti tolfatuudhaaf bara sagalee tolfattee akka miidhagdee sagaleen hawaasa bira geessee qalbii hawaasa keessa seentuuf akkas ta'uudhaaf immoo akkuma reefu ustaadni haasawanii turan waa baay'ee nama feesisaa baasii guddaa nama baasisaa maatiin asitti laffaatee jechuun waan kana hunda sirreessitu hundi gaa baay'inni isaanii asirra jechuudha. Kanaaf kana akka hin daganne ofumaaf wanni kunnuuf qabeenya jajjabaannee qaamaa qalbiidhaan zaataanis harkaanis waan hundaan akka bira dhaabbannu jechuu barbaada. Waan nu dhageeffataniif guddaa galatoomaa ustaada keenyaanillee galatoomaa jennaani yeroo fi qabanii galtee nu wajjin taa'u kanaaf hedduu isaan galateeffannaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Galatoomii ulfaadhaatis. Jazakumullahu khairan.